نارجني كلي هذا طبيبي نما شيوسي داوت نمني جايوسي داوت وان أورمو إلالت وان أورمو إلالت هذا وان أورمو برباجسو هذا ديرة تاتي بكا ديرة تترجم ديرة تاتي بكا ديرuma قبضت أرجع ميا ما هيون سيمبرا ديسة برابر يرو أردا كنا تهيون سيمبرا ديسة جرا هيون تو كسيمبرا جرو أرتي بينغان دا جا شموجيا جا دودا جا شموجيا تربان بودا جا تور أرتيستون نورو أترى دوكتي سيربا كم نوفيرا تور تجار كارسا كم تكوم ما جالا كافرن كلو دوفي كشوا دوفي كتولا ما دوفي كنجم ما دوفي أرتيستون نورو كندرا ولين بين اللي دوفي أترى تتوكم ما بيك أغني راتور بس سلاتين ودارو شاهد ترتو بلوكن سيناتي لا dhageeffadha jechuudha. Atuma iyyita malee jechuudha dhageeffadha. Rakkoon gantummaa ila na dhageeffadhu sitti mageessattu waa'ee ammatti jirta kana geetta. Wallaahi samii gubbaadhaan na dhageeffadhu rakkinni ammatti fide rakkinna maalitti beekta rakkinna jaartaa fi jaartiiti. Natti hima. Fooziyaa waggaa irraa dhageeffadhu. Waggaa lamaa irraa maaliifini yeroo isiin jechuudha. Yeroo isiin ijoo shamara arsii arrabsaa turte maa yeroo ta'e ittiin duulina. Dhimma jaalalaatti fittanii gandatti agarsiisanii har'a kan humna bal'iftanii hayyuu wal bira dhaabbatanii beekaa fi sheekii wal bira dhaabbatanii keetii fi sheekii wal bira dhaabbatanii akka wal bira dhaabbatan hojii keessan jibbanii jechuudha. Wal bira nu dhaabdan. Ijoollee keessa akka wal jaalannu ija dura wal nu dhaabdan. Dhimma qixxinii ta'eetii dhimma jaalala paartii ta'eetiif jette dhimma jaalala keessaniif jettanii wal bira dhaabbattan. Isinitti hima dhageeffadha. Wanti miidiyaa kanarra nu jibbise tokko dullooti. Kanaafuu Oromoo kaleessa duudhaa qaba. Safuu qaba. Murtii qaba. Murtii walii fixa. Sirna walii fixa. Takka Oromoo wal himatee gumaa walirraa nyaatee mana gumaa wal geessu nagaadha. Oromoon biyya jiru har'allee borullee taanan sirna kanaayyuu kan deeggaruu baatuyyuu Oromoon murtii qaba. Heera mataa of danda'e qaba. Heera murtii itti cabsatu qaba. Yoo Oromoon baalatte fakkeenya Oromoon ilmaatti komandootiif tuulama ollale kutaan biraa dhufeetiniin araara buusa. Walitti cuu hin jiru. Kanarraa garuu karama bubbee yoo qabna bubbifte bubbeen shabaliyyaa kun immoo siin ta'u hidhmee dhageeffatu. Ila shabaliyyaa kun hidhmee siin ta'u ni galta Oromiyaa biyya abbaa keetitti galtala. Abbaan kan kee haasaa tasirraa dhaqqa barartuu fi haasaa tasirraa albaatu kanatti si wajjin hin jiraatu. Ani obboleessi kee dhageeffadhu biyya alaa taa'ee yoo inni jechuudha. Yoo inni biyya alaa taa'ee kutaa fi kutaa wal nyaachisa jechuudha. Kutaa kan hin arrabsiisu maal arrabsee balaa cafa malee. Maaliif jennaan hayyuu keessa jira kutaa san keessa beeka keessa jira sheeka keessa jira dhaloota qubeetti keessa jira. Dhaloota qubeetti keessa jira kutaa san keessa arrabsuu hin danda'u. Amma wallaala wayii Hararge irraa dhufee yoo na arrabse ani eenyuun laaluu danda'a. Artistoota jajjabee amma lafaa dhufaa ijoollee afran qal'oo takkaleessaa san jechuudha san laaluu danda'a. Sallaa. Amma warra amma sirraa iyyitan warra sirraa sa'a 24 waa'ee gandummaatiin mataa isin banee iyyitan. Oromoo baala isin arrabse ilmaan teessan tagamanaa jechuun isin arrabsitee beekti. Kan biyya jiru isin tuqee beeka. Hayyoonni meeqa jira sirra artistiin jabaan meeqa jira akka Umar Suleeman meeqatu jira jajjabdoon isin tuqee beekti. Isin faarsuu malee guyyaa takka. Arra isin qinqinii maaltu gandatti isin galcheetiin sa'a 24 qinqinii gandaa mataa isin qooboo waabsisi. Kana itti liqimsiitti jaaladhu. Kan dubartii wajjin jechuudha. Kan dubartii wajjin mana dubartii dhayitee kutaa arrabsitu surreetu siin deema malee ati surree ofirraa qabdi. Dhiirri surree qabu waan surree qabu haasaa waan murtii qabu haasaa waan murtii cabsu haasaa waan sirna qabu haasaa. Dhiira taatee surree hidhate taanan qabattoo hidhate taanan qabattoo hidhate taanan waan murtiin ilaallatu haasaa. Murtii tokko keessatti ilma dhiiraa taate jechuudha. Murtii cabsatu jira. Akka itti cabsanii jira, akka itti himatu jira, akka itti cabsitee deebiftu jira ofirraa.
osoo anarra waan nama sirraa ta'e hanyuun tokko dhufe fakkeenya aartiin jabaa yookiin ustaad raayyaa na soo dhufe gurbaatiin moldeema maal haasofta naan jedhe jalaa dheessa moo eessanna kana maaliif badii cimaa qaba ka badii qabuuf tokko keessa kutaa namaa arrabsuun badii dila addunyaa kanarra yakka caalutu kutaa namaa arrabsu kun jechuudha nama yakka caalu maaliif yoo jette arrabsiteef immoo wanti irraa bu'uun jiru ati arrabsitee wanti waan takka irraa bu'uun jiru waan takka hin sochoo hin miliku hin deeman cirraa jechuudha dhageeffadhu waan takka socho'an cirraa gaaruu mootu ofumaa galata dhabda ofumaa qinqinii kee habartitee waan taatu dhabdee booddee maraattee deebita booddee ofumaan deebite oromooti yanan dogongoree dhiifama naa godhaa isinittiin balleessa jettee dhuma deebita antaruma jiidhaa makka buleessa warri shamarranii dibbaatee kutaa bakka bu'uu hin dandeetu taa dhibbatti liqimsi laba abbaa keetiitii falmuu hin dandeetu shamarra dhiirri falmachuu danda'a shamarran falmachuu hin dandeettan baale si buusuu danda'a gujii si buusuu danda'a harab si buusuu danda'a hararge si buusuu danda'a bakka fedhe si buusuu danda'a carraadha ganaa heerumta yoo haraata heerumtee takkalee jaarti rabbii shirri taam jedheeni haadha fi abbaan abaartee akka Abdul Qaadir eegee michiree gadhiite dansan taate malee shamarri abbaan maaragaan guddise ta guddisa tolte as baatee miidiyaa kanarratti kutaa namaan arrabsitu ta abbaan kabajaan guddise as baatee kutaa namaan arrabsitu takkalee haadhallee mataa gadhiitaa baate takkalee sullaa takkalee haadhallee ati maal nagoota dhaayee turte haadha tante tajjeessa kan si baadhatte ergadda warra ergadda hodhamme ne maraattan gara oromoon isin balaaleffataa yuula oromoon biyya galtu gaafate biyya galte jechuun wallaahi si balaaleffata ani yooms arabsee beeka koomatti waa ta'e ol baateen iyyin malee koomatti namni taa'an jiru artiitiyya tuqanii mire baaletiyya tuqanii mire maaliyyootiya tuqanii mire koomatti namni taa'an jiru yookiin diqaalaa jettaan yookiin shaarmuta jettaan yookiin shallee jettaan wooma isiin hin qabne faa jettaan gaaf kana atuu yakkamaa yakka caalu wallahi lazim silaarra nama guddaa dala jiraa malee isin arrabsuu barbaade guutuma keessan ani rabbiin chaw jedheen silaarra السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. أقول لك أنت ما جرت برا مالي هنا ما تكودا بيسيرو تكدا كرنتي لكي نمت مم بريدا كلا تومي. نو كما والله أما ركون أمتك هنا كا ركون أمتك هنا كتو غباجي كماري ديجا جولة تنات تو غبارا غنا غبطة يم غبطة نيم غنا تكدا كارنو مات إسي غابة غمان جولة راجي تو asirratti waan illee waan nuti osoo haasoo kennetti namoota gartee baguma gartee warra sooshaal miidiyaa jabbiloota asirra yaatee gandummaa oofufana hin godhine warra biyya keessa jirullee warri biyya keessa jiru akkuma jette yeroo namni tokko walitti aarri isaanii sun guyyaa lama guyyaa sadii oolula. Amma kuni warra TikTok guddifachuu deemu kanaaf sagalee ta'uu dhiisuun bareeda. Maaliif yaadni isaanii timtos hin galuuf nama garii galee yoo dhimma ijaa ooltees hin galuuf sammuun qaban sammuutti fudhatan hin qabanii si yaadatti fudhata sammuutti hin qabanii amman tana si dhaggeeffatanii suma kanarraa hawaasa. Eegalee suma kanuma nama gorsaa jiru kanarraa hawaasa isaan maaliif jabbiloonni yeroo gartee waan shabaka isii argattee jawwaala isii shaanatti guuttatte jawwaala kasii waan ta'eef as deemtee as baatee ooma yaadee isii keessa dhufe dubbattudha. Yoo asiin itti tolte yoo har'aan kana maaliin balleessachaa deemala maaliin balleessaa kutaa kamiin waliin dha'a jechaa deema namni baalageen yoo fedhe as deebi'ee Arangi arrabsa yoo fedhe Arsii arrabsa yoo fedhe Jimmaa arrabsa yoo fedhe Shawaa arrabsa. Maaliif jawwaala bilbilli harkaa qabu qasaati harkaa fuudhuu hin dandeessu. Warri akkasiisan jala deemanii sagalee ta'uufiin barbaadu. Warra akkasiisanitti deemanii warra jala deemanitti immoo dhugaa qaban goota ta'e. Warri eegame kutaa keetiif ka'i lafaa warra jiru san gartee waan duula jiru lolarra jiru. Warra akkasii baay'ata jabbiloota baalagee akkasitti dhugaa himtee dhugaa nutti himtee. Ammuma
asumatti dhaggeeffatanii gamasitti gannaqanii dhugaa dubbachuuf waan akka nama tokkootti maqaa akka jaalaa sanii takkaa nama wallaahi dhaladhe hangana ga'e takkaa namallee arrabseen beeku kutaa namaallee fiteen beeku yeroo namni kutaa namaa arrabse akka ati jette amma yeroo kutaa namaa tokko arrabsan hayyuu jira goota jira nama garte eenyu arrabse isaan kana arrabse isa san akkamitti faarsa booddee deebi'an akkamitti faarsa isa arrabse arra kutaa tokko arrabse gootichi keessa jiru akkamiin deebi'ee faarsuu danda'a arrabsi arrabsaa moqositti cabsanii arra borootii goota keenya siidan gandummaa kana inni nu fide warra gandummaa kana abiyyiin nu fide gaafa yoo deemee maalitti gumaa kiyyoonni qabla geerita sombari harraami barsan gaafuma duru dhugeeffata gaafuma duru yaada kiyyaa beebarsi yaada ijoollee xixiqqoo yaadanii walitti bu'anii wal nyaatan jedhanii sanii rakkoon qabu. Ijoolleen keenya kun keessattuu warri miidiyaa kanarra wallaahi sammuu namatti qaneessi galee amma dur hanqaa FB Feesbuukatti nama mijaa'uu fidirettu amma kun tiiktookiin nama jaabaadhataan tiiktookiin nama jaabaadhataa raameti asitti ol naqanii asii lallabaa oolanii garasitti ammoo hamma taatetti illee xiqqoollee taatu wayya warra koomantii lallabu malee. Amma sinii ammoo ijoolleen teenya ijoolleen mana hidhaa jirtu obboleeyyan kiyya wallaahi laziima haala rakkisaa keessa jiranii karaan itti cufamee obboleeyyan keenya kun akkuma keenyatti jireenya ofii kana jireenya itti ta'ee gadadoo biyyarraa ba'anii biyya namaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkataa jiranii. Namni sagalee taatuuf jiru siin jiru karaanis cufame wanni godhanis siin jiru mee maal haa godhan du'aayi godhaaf mee erro anni godhan hin jirtu du'aayi goona bee ilaa du'aayi akkasitti humna dhageeffadha hundi keessanu wallaahi haga ajandaa dandaa watana ajandaa isinii baasu usaata takka jedha hayyuu oromoo minaamini hundayyuu jechu warra miidiyaa kana feemaatii ta'e hunda anarraayyuu kaatatee jechu anallee feematiin aan jetta wannatti xiqqoo tanallee anarraa jammara ati jechu maakii oroorraa jammara adliirraa jammara naatir makadha kiyaar makadha geggala galchaa deeman raasaa ani dhufee isin gargaara maaliif yoo jettan ijoollee mana hidhaa jiru kanaaf karaa tuutariitii fi feesbuukan osoo labsan ijoolleen tun furmaata argattee jirti osoo uffata baasanii orfaayilii isaanii jechuudha feesbuukiin muluun torbee tokko osoo makanaa ta'e addunyaan beekame maal inni rakkoon kun jedhamee jira furmaata godhamuufii danda'a. Furmaata akka tokko ni godhama. Garuu hundi isaaniitu ammoo sonallee gad deebisa tokko isa. Dheengadda amma dheengadda ijoollee gaafannee turree jiran ka amma hin danda'amu ka biyyii fi hooshoor harkaa keessa jirti biyyii badaa jirti achuma ta'anii jammanni dhaabun akka ta'anii miti yeroo ammaadis yeroo dura gaafa namichi kote sanuu biyya qabu guyyaa 15 hin taa'u ijoolleen keenya mana hidhaa kana keessa jedhee guyyaa 10 amma immoo amata 2 amata 3 ijoolleen daa'imni xiqqoon dhufte asitti dulloomaa jirti mana hidhaa kana keessatti asitti du'aa jira wallaahi kanarratti rabbiin mee nagaa baasu bara kanas rabbi guyyaa 20 booda ni galanii guyyaa 20 booda maal gaarrabbeedhi dhiisaa boodiisati abii yoo galchine bari ijoollee 20 booda yoo guyyaa 20 booda waa xiqquma jala barra namni walitti dhaabbatee hin galle yoo galees namni waa xiqqoo yeroo galee xayyaara famee karaa janii akkasii yaada bareedaa kaaftee wallaa yeroo kiyya maal dasi namatti jetta asa yeroo isinirraan qabu dubbadha doktor ara dhukkee kaayo amma dhukkee kaayo amma gidi beetu mana akkatti nuchuu baafadhee warra gandummaa kana muchul goree arrabse inshallah yoo barbaadda waan feetan na gootan malee warra gandummaa mulli citte tan warra eenyummaa fi tumbee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero nagalchi koto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana sirratti wanti hin jiru yoo jiraate duraan dursee qeerroo galatoomis hin jira. Qeerroo gandummaa diduu kanaayyuu namni qubatti qabu baay'eedhaati. Diina kennaa ati akkamitti isaan jala deemtaa akkamitti tokkummaa labsitaa kan jedhu baay'eetu jira beekani. Haa ta'u hunda caalaa qeerroo jajjabaadhu bareedee jirtan siin jedhaan nama amma seenee jarraa kennee daqiiqaa muraasa wayii harkaa qaba. Nan deebi'a. Ayyaana keessatti dhageeffadhu. Abbaan fedhe irra jibbe dilalaal jaalusee nadhii gammadaa maaliif dhabame? Waan Oromoo tokkummaa labseemi. Waan Oromoo Leenjisoo tokkummaa diigaa. labseef. Leenjisoo diigaa gaafa lola asirratti baname lola lolu sani lola sayyoo lolu yookiin arsii keessatti barbadeessee hin dhiisu. Eessa fida? Fuudhee afran qallootti gennaqee afran qalloo wajjin barbadeessee achitti cafaacafee biraa deebisa. Taan irra naaf fuudhee wallaggaan naqee wallaggatti cafaacafsiisee biraa deebisa. Sababa saniif hin jechuudha laa. Tokkummaa malee gandummaa yoo kafaarsu taate narraan bareedu. Akka mataa kiyyaatti abbaan feete na fudhadhu na jibbe. Garuu arsummaa kiyyattiin hin booda. Oromummaa kiyyattiin hin booda. Nan jaaladha. Oromoon wanni falmatuuf, wanni falmuuf, Oromiyaa falma, Oromummaa falma. Tanaan ala jira hin jiru. Wayi lama jira. Wayi sila Harargee dhiisee Arsiin adda bilisooma. Wayi sila Jimma dhiisee Harargee adda bilisooma hin jiru wanta akkasii. Kun itti yaaduu dhabiisan deemi artistii jala seeni warri keessattuu amma waa'ee ajandaa kanaa qabattan miidiyaa Arafaat Oromoo barreessee jira isa oloofa dhageeffadha. Arafaat dhalataa baaletii ijoolleen teenya na dhageeffadha. Arafaat Oromoo jala deema dhageeffadha. Uummata ati paantii ofii jijjiiratuu dhabe tana jechuun uummata paantii jijjiiratuu dhabe tana hin ilaalinaati. Arafaat Oromoo jala deema dhageeffadha. Oloofa akkatti barruusata. Waan inni barreesse waa'ee seenaa amma isin jettan warra amma sirraa seenaa laaquu kana dhiisi. Namni akka Arafaatiin jira amma jabaan dhugaa rabbi. Biyya taa'ee falmee ofii ergisiisee aartii jabaa keessallee jabaadha. Saba ofiitiif lubbuu aarsaa kafale. Mataa isaa ba'aa jira gaa Oromummaaf ba'aa jira. Mataa isaatiif gahee Oromummaaf isarraa eegamu san mataa isaatiif gahaa jira. Isa biratti hafaan jirtu barra waan takka jira. Amma nuti akka nama tokkootti waadaa qaba dhugaa sineemaa maaliif waadaa galee jiru jira. Namallee arrabsuuf kutaa fi amantaa fi kan hundaan adda waliin qoodu. Nama immoo yaadni isaan aan taane nam morman. Dura dhaabbadhee waan hin beeku irratti mormaan malee san waan hin beekne irratti mormuu hin danda'u. Naqabuu danda'a waan hin beekne irratti yoo morme si galee. Yoon ammoo waan hin dhibbatti amanuun beekuun morma malee ijoolleen keenya amma irra guddaan waan hin beekneen mormiti. Waan hin beekneen hin mormina. Siyaasaan beekne keessan galina. Yoo siyaasaa beekan siyaasaa fidanii akkanatti ifa baasanii namaan yoo mormite waliin didu namni san wal ta'a malee. Yoo siyaasaan beekne immoo asuma mataa si gubba si balleessa waan hin taane keessa si galcha malee siifillee waliin galcha. Kanaafuu warri gartee gamana deemee gamas deemee kutaa fi gartee waa'ee amantaatiin walitti buusu arras Oromoo bakka bu'u borus nama akkuma timmaree figatee yoo nan arraqee arsii arrabsuu danda'a. Haasan qabdee mul'uu godhuu dandeessa garuu biyya guutuu arrabsa Harargee guutuu arrabsuun barbaachisa. Akkuma ta'e goota jira hayyuu jira arsii yoon arrabsee arsii keessa nama gootatu jira hayyuutu jira. Dinegalee kanaaf nama isin bara akka nama tokko waan na dhiba. Amma namni yoo na arrabse kabiraa maaltu bakka buusa? Kabiraa bakka kiyya bu'ee naaf arrabsin jehuuni naaf ka hin jenneen nama yoo nama arrabsu faduu baakee usan gartee baala geelisa san nama gandamma nama waliin akkasii jaallan keenyatti fufa yaadee keessan yoo warri seentanii. Mataasaa gana bahu qeerroon galatoomaan jedhe qeerroo galatoome jechuun osoo hin taane qeerroon gee mataasaa kan Oromummaaf dhalate as gee ganaa yoo bee malee hin baan gana haa bahu gana baa. Hin baanan maaliin hojjetan maaliin hojjetan namni Oromoo hojjete nama aartee la dhageeffatu fakkeenya amma
Oromoodhaaf amma Jawaar Mohaammed jechuun nama lubbuu ofii qaban. Paaspoortii ofii eenyummaa ofii fudhatee Oromoodha du'as keessatti du'a Oromummaa tanaaf du'a saba kiyyatti du'a jedhee paaspoortii ofii ka Ameerikaa taa'ee yoo barbaade waan fedhu jechuu danda'u fuudhee kenna birra suuqofti gaadha Oromoo soo hojjetan taate jechuudha. Lammata Arafaat Oromoo biyya keessa taa'ee saba ofiitiif lubbuu ofii aarsaa kafalee seenaa uummanni asirraa baxaabbatu kana taa'ee sa'aa meeqaa kenni barreessee hin beekan yoo gatti kaate feesbuuk itti darattaramee jira jechuudha. Barreessee gillatti jennee Jalo muti badame. Okay, tubuka ya ada jaro. Ewa, alfi awal dulu sini. Fatah awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaro karan aja bare dah kan masjid itu sih. Yaro ada. Agale do. Nagamu sagalan ki. Inna agak. Makati ribet. Saya Manggaari dha. Jidduu gandummaa faarfamaaf kanatti hawaasni keenya kan mangiidhaatti rakkataa jiru malee rakkina guddaa keessa jiranii dararamu kan danda'e sagalee ta'uun gara gandummaa sagalee ta'ee jira. Hawaasni keenya qabiyyaan akka silaanurraan gargaaramu gara gandummaatiin namni silaanama kaasu kun gara gandummaatti waan ce'eef. Bye, bye, Kanaafuu hawaasni keenya miidhamaa jira. Nu asitti waan feene naannoo waan feene uffannee Ani data kenna guuttannee kolfinee taphannee bakka feene seennee waan gandummaa faarsaa jirra waan ta'eef qeerroo kannis obboleeyyan kiyya kaas jala jirtan ka silaa dhageettii qabdan bakka silaa gandummaa itti faarfamtu guutuu seenaatii ajandaa rakkina uummata mana hidhaa jiruu fi haadholii teennaa fi obboleeyyan keenya ka biyyaan rakkataa jiran san akka duraatti waliin gargaaramnu. Ka gandummaan ijaarame haadholii keenya ka bakka gachiisanitti beelaaf dhumataa jiran san bira haa dhaabannu jedha. Faayidaan ammoo obboleeyyan teenya mana hidhaa jirtullee dararamu jirti namni haa gargaaru isiniin jedha. Ammoo kun akkuma duraaniin bakka gandummaa san seenteetiniin ijoollee si dhageettu ta'a obboleeyyan teenya tagaraan haallee tagarasiillee tagama lamchuutu nama dhageettuu qabu irra deemiiti. Cufsiisii ajandaa kenniif ajandaa rakkoo kana jechuudha. Ajandaa gandummaa ammoo erga sitti deebina gaafa hawaasni keenya rakkoo keessaa bahe. Kanaafuyyuu waan gandummaa dhaabanii ittiin ofiimi galatoon oolfaadhaa hundi keessanuu carraa nama biraatiif. Galatoomi. Itti asii asirratti jirti yaada. Koramtitti hin galchaa goonsha. Ela, tuh bi nani ya tuh. Okay. Ande. Nani ya mudi. Yesus sih galcas. Ani Isin jar tidak waktu kau tahu dan denu ke di bata kau. Kamu anak daftar dia nanti. Dia mana daftar kan nikah serabu sah. Meja kana tiap umur bazungan sari. Nikah serabu sah. akkas amma wanta gaati jira beekta ijoollee kanaan waa'ee gandummaattis dhiisaa yoo ta'een itti sharafte jedhee itti fofaatiin irra wayya yoo dhiisaa ta'een itti sharafte yoo amma karama tokkooti waan tokkorraa ta'aa yoo ta'e ijoolleen haatee boru waan biraa balleessuu dandeessu jala deemtanii yaada isiisan qofa akka hin ilaalle baalageen waan ta'eef oromummaa ijoolleen gariin eega biyyaa baate oromummaa sanuu barte ati eenyu jedhanii oromummaa isaatu biratti bareetu waan akkanaa dalaga irra laalina jala deemtanii sagalee nama san jala deemtee laaluun isa san onneetti horuudha
jala deemtanii laaltanii amma yeroo nama arrabsite osoo kaatee irraan tana qeerroo nama arrabsite takka deebisee jaala sanarra baamullu bade nama 500,000 dhufee laala. Yeroo inni gorsaaf deemu ammoo nama 2-3 laala. Nama 2-3 san nama yaada gartee gaarii qabu ni galee. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Kan itu menu jara kan ini. Iya mau carane. Nafkin itu? Family ka dia. Jaro yadan ka bodere. Ya karantina na fakate. Famia. La yadan ingaba. Ni dagama. Jalo ni daga. Indagamu sagalen ki ya gero. Sirritti dagama. Ya ila wanti sini mani. Ya wanti ani sini mu yechu nama wana kasi jala de mani ille di sini le wanti simbe ku rakabdan. Oromiyan gati online nin dabatani Oromumman online nin jaramne wante online nin digamtu. Sana kasi au batan. Hanga tokko sagale walitane wal jajjabeessina siif jira naaf jira walin jenna male. Oromumman online dabatte yookaan online diigamti jedhe suniin nuyyuu azaaba jira ijjuu irraan baname rabbi jasaa banuuf waan takkaan jennuun jasaa banuuf regimeen kalammataa mo'anni isin beekuu qabdan. Kiisisni hanga fedhe baay'atu gurreen qodaan buqqisu beekta haga fedhee baay'atu Oromummaa namni akkasiitiin hin diigamtu sana quba qabaadhaa. Maalitti mufattan isin arsii baala jennee wal qoonnettanii suuraa dhiiraa suuraa gootaayyuu mataa gad deebisaa jiranii alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubaa jiranii kanaafuu maal waan onlaayiniin dalagaa jiruumi kanaafiyyuu itti ilaalinaa isin hanga beekan mana eegan jedhanii nuti immoo wanti beekuu qabdan isii komandummatti Oromummaan Oromoon tokkocha Oromoon lama jedhee innuyyuu seenaa gurgalmee warra akka goobana daachee warra eenyu abbaa bulguu gajeen tokko fa'aa jechuun warroota seenaa gaafa duraa goobana daachee wajjin qaqqabaatan san isaanuma ta'u wajjin seenaan isaanii bada malee seenaan isaanii hin tola yookaan hin mul'ata jedhee yaadu warri mootu sabboonummaa yookaan Oromoo tokkoomsuuf yaadanillee galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin kabaje isiniin galatoomfadhaa namoota san galatoomaa onlaayiniin hin jaaramne jedhaan Oromummaan san qofa itti naageessaa dhaga'anii. Sagalen ki yende kunne gamami. Sagalen sirritti dagamaa jira. Tole. Ya akkasanii fakkeenya bati namni Oromiyaa keessa jiru hattan ka bitamee tinsa hatana bitamee diina ergamaa jirullee ka Oromoo kaani kana arrabsu hin jiru ka Rabbi aqlii kenneef garuu ijoolleen teenya warri ala bayan akka waan gartee nyaata yookaan lukkuu fi maarruuta isaan nyaatan san keessa wanni summii yookaan dhibeen Oromoo dibbisiisu Oromoo waliin laayisisu wayii keessa wajjin itti kennamutti wanni akkasii wanni nama mul'ataa jiru wanni ka Awurooppaa jiru ka biyya Arabaa jiru hundi isaaniitu jechuudha. Kanaafiyyuu Oromummaan online irratti hin dhaabamne Awurooppaa keessatti illee hin dhaabanne Oromiyaa dachee abbaasaa keessatti dhaabatte waan ta'eef namni kamuu seenaa keessan balleessitan galmee keessan gurraachessitan malee Oromummaaleen hin diigamtu. Arsi arraban qabdu arsiin arraban qabdu siikoo arraban qabdu mandoo arraban qabdu Oromiyaan guutuun arraban qabdu jechuuf hin jedha. Ituumban arraban qabdu. Eenyummaan urni Oromiyaa arraba hin qabdu ka arrabuu fi ka waliin dhawu ammootu ka mataan isaa beekumsa osoo hin taane furriin guutte waan ta'eef isa irra laalina waan beeku dubbate waan ta'eef egaa isin tiitisarraa dhamman eegina qinniisarraa eegaa malee waan akkasiitti galatooma aboo miira keessa galeen jira mee xiqqoo. Ashi famia wan chorole sensa ko chorole. Ayete mo ve. Nu cawan kia. Mitayo ni tanata famia wan ni. Family ka dia. Family ka dia. Yes kayo. La family ka dia ngubban. Family wan dia so. Okay, ana are na ke nita jirta ke ro. Daddo. Cawan nama dulu. Iwa Saya tu bata. ana yasida gize unda beta na zensi sinjira mana kan kenan gal tutuma dina to fatena fakare Mala da jodi man si tu pan. akira kon kamu anda ku erga afrin ka wade seni erga sani akan lagi fatan ya dan insyaallah itu sini ko fati wani jadu ko fa jolle su darabia kan be ka kale tu ga benga da ma
Rabbiin qormaata isii haa fiduufi. Lammaffaa immoo waa'ee keetirraa, sadaffaa waa'ee galaafaa ta'i. Arfaffaa immoo waa'ee hayyoota keenyaa kan akka malee itti gandummaatti galchaniitiin hatta Hacaaluun deengatti ijoollee nafne kanarraa hin dubbachuu barbaadu. Waan isin jedhu tokkoffaa ijoollee Saudi Arabiyaa kan ijoolleen kun qooda nurraa qabdu hunda keenyarraa iyyuu qooda qabdi. Har'a malee kaleessa bakkee isiin itti amma warree fati dubbatan irratti waan jarri kalee keessa qabdu kennan ni goona jechuudha. Warri biyya Awurooppaa jirtanis warri Afrikaa jirtanis warri biyya jirtanis jechuudha. Ijoollee Saudi Arabiyaa kun mata duree gargaarsa Itoophiyaa kana hatta bishaan abbayyaa kana keessa yoo harka qabdu ta'a qammas reefu Itoophiyaa irratti itti irraa kaasanii amaariitti jedhu kana jechuudha. Harka keessaa qabdu waa hunda keessa iyyuu. Masgiidaan Oromiyaa keessa guutee bakka hunda hatta baadiyyaa keessaa mul'atu kana